السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتو طاف جالتم توني هردفتوني برسيسا ورما بي الحمد لله هني نقكوت نقيني كي هنجال الله هنك بجادا بك جرتن مرس نقو دعوتن كي فيديو راكنا كيستي وان أجايبا وان باي توكسن أجايبون تنكرسيس وان إيجا جوالا بتتني كافتني جوالا كيسن رتي إلالو ترتن هندا وان جوالا كيسن رد دلدن هندا حال اتباسو دن ديسنن سنبرسيس إيجا دعوتن كي يا وان كوني وان باي توكو نما أجايبو جودا وان كنرا هند كيسنو أوفيغو قبضني جودا wanti kun waan baay'ee tokko nama saalfachiisu akkasuma hiccitii keessanillee guutumaan guututti ala sin jalaa baasuu danda'udha jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo gochuu qabdanii. Wanni kun jechuudha waan egaa jawwaala keessan bittanii faayidamuu eegaltanii daladdan hunda waan isarratti sarchi godhaa turtan dura hunda jechuudha. Waan yaa'anii bilbila keessan irratti egaa bilbila kana faayidamuu eegaltanii. Wanni bilbila keessan irratti faayidamuu turtan hundinuu jechuudha iccitiin keessan guutumaan guututti asitti walitti qabamee jira jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu waan kana irraa of eeguu qabdan jechuudha. Waan kana keessa iccitii hedduutu jira jechuudha. Waa hedduutu namni waan garagaraa laala jawwaala irratti waa hedduutu jira jechuudha. Iccitii garagaraatu jawwaalaan keessa jira jechuudha. Kanaafuu hundi keessan osoo iccitiin kun ala isin hin bahin jechuudha. Haala nama isinitti agarsiisu waan kana ofirraa balleessuu qabdanii akkasuma ofirraa illee cufuu qabdan jechuudha. Wanni iccitiin garagaraadha wanni isin jawwaala keessan irratti nama waliin haasoftan ta'e wanni isin jawwaala keessan irratti ilaaltan ta'e wanni garagaraadha jechuudha. Wannummaan isin jawwaala keessan irratti faayidamtan guutummaan guututti jechuudha. Akka jawwaala keessan irratti googilii keessa keessatti akka isin jalaa hin sajjalamne jechuudha. Waan kana ofirraa balleessitanii akka ama booddaafillee iccitiin keessan hundi as jalatti walitti qabamee isin jalaa googiliin hin sajjalle haala itti cufuu dandeessanii isin barsiisa. Egaa daawwattan kiyyaa waan kana hatattamaan jechuudha hundi keessanuu haala nama isinitti agarsiisu jechuudha. Ofirraa balleessuu qabdanii akkasuma iccitii keessan guutumaan guututti akka googiliin hin sajjalle ofirraa cufuu qabdanii. Viidiyoo kana akka namni hundinuu argee irraa faayidamee waan kana ofirraa cufee irraa of eeguu laayik sheer godhaadha. Akkasuma waan bareedaa waan gaggaarii yeroo hunda isin fayyadan akka nu illee isiniif maxxansinu laayikii fi sheer gochuudhaan nu jajjabeessuu qabdanii. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskraayibii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilikii godhaadha achi booda ool ka jettoon irra kayyadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan irraa fayyadamu laayik godhaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan faana turaan hordofaan sinin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa egaa wanni kun jechuudha akkuma asirratti isinitti hime jechuudha waan baay'ee tokko nama rifachiisu waan baay'ee tokko nama gaddisiisu jechuudha. Ani iyyuu yeroo arga jechuudha baay'ee tokkoon itti rifadhee itti gadde jechuudha. Maaliif googiliin egaa isin jawwaala bittanii waan isin jawwaala keessan irratti ilaalaa turtan waan isin jawwaala keessan irratti fayyadamaa turtan iccitii garagaraadha egaa of biratti sajjalee wanni kun waan baay'ee tokko rakkina namarraa gahuu danda'u waan baay'ee tokko rakkina namatti fidu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo irraa kana keessatti jechuudha haala iccitii keessan kan garagaraadha waan egaa jawwaala keessan bitattanii faayidamuu turtan hunda waan jawwaala keessan irratti ilaaltan kan googiliin sajjalee haala itti ofirraa balleessuu dandeessanii fi akkasuma haala amma booda jechuudha iccitii keessan hunda jechuudha akka googiliin of biratti seefiin goone isin jalaa hin sajjalee jechuudha haala itti ofirraa cufuu dandeessanii isin agarsiisa jechuudha. San gochuufis jechuudha jimeelii keessan irra galtan jechuudha. Jimeeliin kun kana bilbilli jimeelii hin qabne hin jiru jechuudha. Jimeelii keessan irra galtanii haala kanaan yeroo jimeelii keessan galtan jechuudha as piroofaayilii keessanitti yeroo tokkoof kilikni gootanii achi booda as jalatti jechuudha manage your google account kan jettu yeroo irratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan asitti isin fide jechuudha yeroo haala kanaan asitti isin fide masarratti tarreessee isin fide jechuudha as olitti jechuudha data index private kan jedhu yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan yeroo asitti dhuftan jechuudha asirratti web app activity kan jedhu yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda xiqqoo obsaan eeggatu jechuudha. Achi booda xiqqoo asii laga dandeemtu as jalatti jechuudha manage all web app activity kan jedhu yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda haala kanaan isin fide jechuudha. Daawwattoonni kiyyaa akkuma isin jechuudha. Wanni kun jechuudha iccitiin keessan guutuun wanni isin googilii irratti sarchi gootan wanni egaa isin jawwaala bitattanii faayidamuu eegaltanii jawwaala keessan irratti ilaaluu turtan sarchi godhuu turtan hundi jechuudha asirra jira jechuudha asirratti sajjalamee isiniif ta'a jechuudha amma kana hunda haala itti ofirraa balleessuu dandeessanii fi akkasuma
amma booda akka googileen hiccitii keessan kana hunda sajjaluu hin dandeenye haala itti godhuu dandeessanii isinitti agarsiisa jechuudha. San gochuudhaafis jechuudha. Egaa daawwattoon kiyyaa waan kana jechuudha isinummaa irra deemtanii waan kana dhugaa ta'uu sirriitti hubachuu dandeessan jechuudha. Fuula keessan dura jira jechuudha. Hundi keessanuu jawwaala keessan irra galtanii waan kana hubachuu dandeessan jechuudha. Amma haala kamiin waan kana ofirraa hanna akkasuma haala kamiin waan kana akka booda googileen of biratti hin sajjalle ofirraa cufnaa jettanii yoo gaafatan jechuudha. Yeroo tokkoof of duuba ni deebitu haala kanaanii. Yeroo tokkoof haala kanaan yeroo deebisan jechuudha. As jalatti jechuudha choose on auto delete option kajeelama irratti yeroo tokkoof filikni gootanii achi booda haala kanaan isinii fide jechuudha. Yeroo haala kanaan isinii fide asolitti ji'a 18 kajuu faanni jira jechuudha. Asirratti yeroo tokko qasii irratti filik gootanii achi booda haala kanaan isinii fida amma 36 kanarra kaatan jechuudha. Achi booda wanni gochuu qabdan as jalatti next click gootan. Achi booda xiqqoo obsaan eeggatu. Hayya daawwattootaan kiyyaa achi booda as jalatti koonfirmii isinii fida koonfirmii click gootanii. Achi booda hundumaa balleessanii jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtaniin hundumaa balleessinee jira jechuudha. Waan kana yeroo hunda kottaatii waan kana keessatti sarchii godhaatii cheekii godhaa jechuudha isinii galee. Kanaafuu waan kanarraa of eeguu qabdan jechuudha. Egaa daawwattoon kiyyaa viidiyoo kana akka namni baay'een argee irraa fayyadamu jechuudha. Waan kanarraa akka namni of eegu waan kana akka namni ofirraa balleessu jechuudha. Viidiyoo kana laayik sheer godhaadhaa nama baay'ee biraan gahaadha. Laayikii fi sheerii gochuun isiniin kaffalchiisu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana laayik sheer godhaadhaa namaaf qoodaadhaan isiniin jaha. Egaa daawwattoon kiyyaa isinii gala jettan abdii qabaa. Barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka har'aadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kan namni baay'een argee akka irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa biroota nagaltu deebinutti waan hordoftaniif galatoomna.